Aye, harka fuune kabajamtootaaf jaalatamtoota maatii kaasuu shoo akkam jirtu? Nagaa jirtu? Baga nagaa taatan, baga nagaanis naa ooltan isiniin jira. Fayyaa jirtanii? Mee akkam? Jirra nutis. Nu eeguu keessanii fi guddaa isin galatoomfadha. Yaa'u kaasoo har'a maal fidattee dhuftee jechuun keessaniin oolu. Galgalarra ol gaafanne kaasanii rakkoon hin jiru. Warri biyya keessa jirtanis, warri biyya alaa jirtanis hundi keessan waan kana laaltanii akka itti bohaartan, akka itti gammaddan waan baay'ee nama gammachiisuu fi waan baay'ee nama bohaarsuun isinii qabadhee dhufe. Akkasuma immoo balaxuu qofa irratti gattaniiti miti. Maa gattee maa baddee naan jechuu dandeessu. Ani immoo yaa'u waan jiru haala isinii ammachachee kan isinii qindeessaa jiru anaadha jechuudha. Warri naannaa kana beektan jirtu laata? Namni naannoo kana beektan yoo jiraattan akka carraa taatanii badhaasa qarshii 1,000 qabdu. Naannoo kana namni beektanii jechuudha. Magaalaa Asallaa keessa. Ganda meeqa akka ta'e naannoo kamis akka ta'e namoonni beektan badhaasa qarshii 1,000 yookaan immoo kaardii qarshii 1,000 qabdu jechuudha. Intarneeta isinii hidha rakkoon qabu. Warri biyya alaa jirtanii rakkoon qabdan isin yaa'u kan jaraatiin fayyadamtu. Warri biyya keessa jirtan immoo anatu isinii guuta paakeejii ji'a tokko isinii hidha rakkoon hin jiru. Kanaaf waan bareedaa waan baay'ee namatti tolu mana ajaa'ibaan isinii qabadhee dhufe. Inni kunis magaalaa Asallaa ganda 10 keessa kan jiru jechuudha. Kanaaf naannoo kondineemii yookaan immoo naannoo keellaa san gara baabiiftuutti gara oliitti argama jechuudha. Aspaaltiirraa isteeppii lammaffaadha jechuudha bakka. Isteeppii lammaffaadha. Karaanis intinii ofii kan eeggateedha jechuudha. Kanaaf namoonni barbaadan gara keessattiinis lakkoofsa koo isinifan maxxansaa yaa'u warroonni duraan fayyadamaa turtanii hin beektu isin rakkoon qabu. Manni kun luukii 60 baay'ee bareedudha jechuudha. Qalamiin kwaartisiinis dibameera. Keechisaa koornisiin jibsee miidhan galee chaakinis waan hunduu xumuramee jira jechuudha. Isatti aansuudhaan immoo inni kun kushiinaadha. Kushiinaan luukii 20 jechuudha. Balbala 2 qaba. Tokko isa naannoo kanatti immoo handaaqoo minaamin horsiisuu hin dandeessu, hoolas gashuu hin dandeessu. Waan fedha keessaniiti jechuudha. Isin irratti hundaa'a suni hojii abbaati irratti hundaa'a. Warroonni tanaan dura ol beenna. Warri manoota baay'ee bitattanis jirtu, warri lafas bitachaa jirtan jirtu. Ammas immoo dabalataan mana haarawaa nuuf hiikootu warroonni jettanii eeggatan kinoo bitachuu dandeessu jechuudha. Gatii madaalawaadhaan, gatii baay'ee nama miinan, gatii bareedduu naannoo miliyoona 3 jechuudha. Bitachuu dandeessu jechuudha. Kanaaf baay'ee namatti tola dhugaa, baay'ee bareedaman dhugaa. Mastaawotiin illee galee jira. Balbala 2 qaba. Balballi guddicha si argitan kun saalooniidha. Garanaan immoo kilaasiin tokko hin jira isinitti agarsiisa. Iddoon kun immoo shaakiltii waan barbaadan boqqoolloon illee ilaala. Warri biyya alaa jirtan baay'ee hawwitan nama waan kana akka boqqoolloo, goommana, salaaxaa jira. Kaarotiin illee gama sanii kun iddoo keessan gara achaan saniin kaarotiin illee jira. Baay'ee namatti tola dhugaa waaqaa hin bareeda. Bishaanis kun gibbii keessa jira. Bishaanis jira jechuudha kun jala bishaan tura. Banee isinitti agarsiisuu barbaadan yoo kan jiraatu ta'e bishaan akka carraa ta'e yoo jiraachuu baate malee hin jiru. Bishaanti hin jirre malee bishaanis as keessa jira jechuudha kinoo. Kun immoo balbala isaa kan alaa ol seenanii ganda 10 keessatti argama jechuudha. Inni kun immoo shintibeetiin naannaa kanaan jira. Kun kushiinaatti fayyadamanii kun immoo waan tokko kan itti galfatanii jechuudha. Hiikaa waan tokko asiin immoo mana lukkuutti galchuu dandeessaa, hoolaatti galchuu dandeessaa. Waan dassi jedhe jechuudha. Waan ati itti barbaadde itti galfachuu dandeessa. Kun immoo kilaasii kophaatti qaba. Inni kuni kilaasii kophaatti jirudha jechuudha. Inni kunis kophaatti kilaasii manyitaa beetii mataa ofii danda'e qabame. Manyitaa beetii mataa ofii danda'e qaba. Saaloonii kana keessas, saaloonii isa kana keessas jechuudha. Isa kana keessas manyitaa beetii mataa ofii danda'etu jira. Manyitaa beetii mataa ofii danda'e hiikaa beetii isa of keessaa qaba jechuudha. Kanaaf warri bitachuu barbaadan qarshii xiqqishuudhaan jechuudha. Miliyoona 3 qofaan bitachuu dandeessu. Bitattanii itti galtanii mana hormaataa, mana jaalalaa, mana keessatti guddina agarsiistan ta'uu danda'a jechuudha. Keessaayyuu warroonni as jirtanii dhufnee qaaman isinitti agarsiisuu danda'a. Warri immoo akka carraa taatanii biyya ambaa jiraattanii maatiin keessan isinii bituu danda'u. Akkuma tanaan duraatitti jechuudha. Isiniif maxxansaa bilbila koonaa bilbiltanii maatii gara maatii keessanitti ergattanii maatiin keessan dhufee isin ilaalee mana baay'ee bareedu kana mana baay'ee bareedduu tan bitattanii itti galuu yookaan immoo itti jireenya keessan
jalqabuu hin dandeessu jechuudha. Maabiraatiinis yaa'u ammaa fi qoxaariin gara duubaa kana jira jedhanii as pooliin duuba kana poolii lama qofa bichaadha kan bira hin geenye poolii lama qofa bichaadha hanqata. Isaan harkifamuu hin danda'a jechuudha. Namni lama yoo walii galee galfachuu hin danda'a. Bishaan galeera. Bishaan gibbii keessa kan amma isinitti agarsiise kana bishaan gibbii keessa jira. Kanaaf koottatii bitadhaa ittiin jiraadhaa. Nus immooyyuu viidiyoo keenya kana laaltanii dhiisuu qofa odoo hin taane akkuma tanaan dura sheer koppiliitti duutti gochuu hin dagatinaa isiniin jedhaa. Sinan jaaladhaa. Maatii jaalalaa, maatii kabajaa, maatii ulfinaa dhugaa baay'ee tokko na bohaarsitaniirtu. Warroonni immoo akka carraa taatanii koomentii barreessitanii koomentiin keessan illee koomentii ajaa'ibaa ta'ee nu kofalchiisaa jirtanis jirtu. Waa'ee horiitti irratti ta'ee waa'ee lafaatti irratti ta'ee namoonni baay'een nu gammachiisaa jirtu jechuudha. Baay'ee viidiyoo keenya baay'ee tokko nu ilaalaa jirtu dhugaa baay'ee nu guddisaa jirtu ulfaadhaa sin jaalanna dhugaa nu yeroo kamuu waa'ee kabajaa jaalala keessanii malee waan biraa waan hamaa hin dubbannu. Kanaaf viidiyoo biraatiin hanga walitti deebinutti galatoomaa oolmaa gaarii isiniif haa ta'u. Kun immoo carraa nama tokkooti jechuudha. Eenyu akka carraa kana muratu ani hin beeku. Kanaaf carraa kanatti gammadaa isiniin jedhaa carraa kanatti bohaaraa isiniin jedhaa itti fayyadamaa. Oolmaa gaarii nagaa ta'a.